Okay, gara isma tu wakam terufte Afrika akas media Afrika. Gamta media Afrika. Aku terus injek kajur ira kawas injek ira. Kajur ira sana ani aku mau makiati wanti konjal. Mau kuteracol. Wanti konjal terus injek tu itu fadamit. Uja takas wan nakin namtes kadarat ya mana wanti fi aman tangko muslima wan kadarat ya manufi. Tati wan kamiyu irraji fadu. Garuu waan barbaadu guddisee baay'ee barbaada. Ana qofaaf osoo hin taane isa ummataaf gahu, isa namaaf gahu, isa hargalfii qabu waan barbaaduu fi dhaabbata miidiyaa tokko hundeessee ture. Dhaabbati miidiyaa gaafa hundeessu haalli keessa ture ulfaataa. Rakkoon garaagaraa nuqunnamaa ture. Siyaasni qixa miti. Dhugaa barbaacha yeroo deemtu maaf gamana gor siin jedha haalli biyyi keenya keessa turtes yeroo waan rakkisateef gamaaf gaman dhiistee dhugaa jirtu gaafa laaluuf itti deemtu qaamni dhugaa jiru barbaanne si jibba waan ta'eef rakkoowwan ulfaattuun isaan sababii sanaan nurra gahaa tureera. Kana ammoo biruma lufnee gamtaa dhaabbilee miidiyaa alii Afrikaa wajjin hariiroo uumannee hojiiwwan tokko tokko ilaalaa turre. Ogummaan miidiyaa kun maalidha? Dhaloonni miidiyaa akkamitti ilaala? Miidiyaan nuti mataan isaatu maalidha waan jiru kana hedduu isaa akka qorachaa turee fi ilaalaa ture. Social media irrattis ta'e miidiyaadhuma akka walii galaatti dargaggeessi kun akkamitti itti fayyadamaa jira? Maaliif itti fayyadamaa jira? Wantoonni gaggaarii fi wantoonni gaggaarii hin taane maal taajjabdaa moonitar gochuu kan irratti illee bifa ho'aateen bifa bareedaa ta'een Finfinnee keessatti hojjechaa jirta waan ta'eef akkaataa dhumti isaan itti uumaman jarri gaafa uuman maaliif uuman? Namni keenya qixa isaa hubatee itti fayyadamaa jira kan jedhu kan. Social media wajjin yookiin miidiyaa hawaasaa nuuf galteedha. Galteedha. Miidiyaa jechuun gurgurtaa yookiin ammoo waan qabdu san ittiin ibsitu jechuudha. Namni gaafa miidiyaa qaalawa takka qofaan ilaaluu eegalee qaalawa takka ittiin ilaalu san namni hin qabaanne jiraachuun baay'een isaa ulfaata hin beekama. Qaalawni sun maalidha? Foddaa qofaan turedha miidiyaani. Amma garuu miidiyaan hawaasaa gaafa dhufe galtee waan ta'eef galtee kanarratti ammoo hayyoonni dursanii hayyoota faan ammoo barataanis deemee hojjetaanis deemee qotee bulaanis faana ka'e jechuudha. Limitii yookiin ammoo murtiin qabu waan ta'eef daangeffama waan hin qabneef jechuudha. Garuu galteen inni nuu kenne hammeenyas inni xiqqoon jira. Gaarummaan isaa ammoo jira irra baay'een isaa. Dhaloota guddina biyyaa hordofaniif dhaloota guddina keessatti shoora isaanii baachuu barbaadanii fi miidiyaan galteedha. Isa kana ammoo akkamitti fayyadamaa jirraan gaafiidha. Waan tokko dameen teknoolojii balleessaa hojjetaa balleessaa midhaasaa irraa barataa deemta. Gaafa hojjetaa deemtu sana soofteerii tokko miidhaa, soofteerii tokko guddisaa, soofteerii tokkotti fayyadamaa, soofteerii tokko ammoo miidhamaa deemta. Kanaaf ammoo galtee sana erga fudhannee itti hojjechaa jirra. Erga itti hojjetaa jiraatee miidhaan inni fidu maalidha? Akkamitti miidhaa kanarra dhaabachuu dandeenya? Miidhaan hojjetamaa sun iyyuu maalinni? Ofiis miidiyaa hawaasaa akkuma galtee sin jedhe bareeda. Dhaloota qaroomsuu keessatti dhaloonni akka dubbisu akka yaada isaa dimokiraatiidhaan ibsachuu danda'uuf miidiyaan hawaasaa galtee gaariidha. Afaan addunyaatu waan ta'eef jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko galtee kana fudhatanii teknooloojiin akka dingataa itti ta'ee meeshaa teknooloojii tokko waan qabateef kaameraa bareeda tokko waan qabateef moobaayilii bareeda tokko waan qabateef kaasuu waan dandeef barreessuu waan dandeef iimeelii waan qabuuf yeroon poosti godhee galtee san ammoo dhaloonni galteetti akka galteetti fayyadamee biyya jijjiiruuf kaayyoo isaa galma ittiin geeffachuuf deemaa jiru jalaa fashaleessaa dhufa jechuudha.